Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turreet walitti deebinee turuu keenyaaf dhiifama guddaa isin gaafannaa. Egaa Bridge Miidiyaan sagantaa keenya Bridge Art artistoota gara keessanitti fiduu amma itti fufee jira. Isinirraa turuu keenyaaf irra deebiidhaan dhiifama isin gaafannaa. Akkuma barame har'a weellisaa wayii isiniif qabadheen jira. Weellisaan kun immoo eenyunni mee innumti of agarsiisu baga nagaan dhufte mee of barsiisi uummata waliin. Lole 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 satti walole lola durubetta yimala geesofta ya muliye Addis Ababa shaggar katama geessa yaasi durriye lola durubetta yimala geesofta ya muliye yimala geesofta geessa Addis Ababa shaggar katama geessa yaasi durriye lola durubetta yimala geesofta ya muliye shaggar katama marre ora bitinde geessa yaasi durriye baga nagaan eegdanii ani weellisaa Caalaa Tolosaa jedhama. Caalaa Tolosaa godina Shawaa Lixaa aanaa Aadaa Bargaa Mugarittan aladhee guddadhe. Yeroo ammaa kana kan argamnu sagantaa kanaan yookaan immoo keessummaa miidiyaa kanaa taanee isin bashannansiisuun isin bukkeetti argamna jenna. Baay'ee namatti tola Caalaa galatoomi. Egaa daawwattoonni keenya yaadattaniirtu sirriitti jedheen yaadachuu qofa osoo hin ta'in sirriitti duraanis sirba kanaan nama baay'eetu si beeka. Hojii biraallee baay'ee qabda. Isarraa ni haasofna. Mee Caalaan carraa kamiin gara sirbaa dhufte mee namoonni baay'een yeroo gara aartii dhufan sababa garaa garaa kaasu. Ati carraa kamiin nama si fideeti moo hawwii dhumatu garasti si fide moo yookaan immoo quuqama wayiititu waa'ee akka ibsattuuf gara aartiitti si harkise moo mee carraa kamiin dhufte dura achirraa haasofna. Hayyee baay'ee bareeda. Ani gara aartiitti kan hin dhufe akkuma waliigalaatti oolmaanii fi aadaan biyyichaa biyyi nuti bakki itti dhalannes akkas sirbinu nama taasisa. Maal jechuudha ummatichi keessatti dhalannee guddannee baay'ee ummata sirbuu kan geeraruu fi waan hedduu quuqaa garaa garaa fi gammachuusaa kan ittiin ibsatu yeroo baay'ee sirbinu biratti beekamaadha. Kanumarraa ka'uudhaan ani naannoo aartiitti kanan dhufuu danda'e yeroo baradhu mana barumsaarraa sagantaalee garaa garaa hirmaachuurraa eegalee tanani. Sagantaa garaa garaa kana yeroo hirmaadhutti namoonni na bukkee jiranirree na jajjabeessuu barsiisonni yeroo sana hundi na jajjabeessuudhaan gara aartii kanatti akka na dhufu ani saamilee godhachaa fuulleffannaan koo garuma aartiitti ta'e jechuudha. Ati gaa dargaggeessa ammallee baay'ee hojjechuu ni dandeessa waan baay'ee sirraa eegama. Garuu yeroo duraatiif yeroo mana barumsaa itti jalqabe jettu san sirba kamiin gara uummataa dhufteeyyuu mee ni yaadatte yoo ta'e? Yeroo sani sagantaalee garaa garaatti wantootuma yeroo amma mana barumsaa keessatti gumiileen garaa garaa ni jira. Gumiin ispoortii fi sagantaan hausoo akkasumallee qabamee wanta akkasii kun ni jira. Yeroo tokko tokko fa'aa dhukkuboota garaa garaa uummata barsiisuurraan fakkeenyaaf vaayirasii kana fa'aa yeroo ittiin barsiisnu bifa muuziqaatiin walalootiin fa'aa wanti darbu jira. Yeroo saniin eegalee waanuma hawaasa fakkaatu dorgommiilee garaa garaa yeroo kuwaasii taphatamu taphni kubbaa ijoollee jajjabeessuudhaaf illee anillee amma tokko gaheen qabaa ture. Baay'een sirbootuma garaa garaa sirbootuma aadaa garaa garaa geeraruudhaan gara kana dhufee achi booda yeroo muraasa booda gara aartiitti makame. Hayyee aartiin mee dursitee sirba kamiin si simatte jechuufan? Aartiin jalqabaa fi geerarsa tokko na simatte. Geerarsa? Geerarsa kana. Bara kamiidha? Geerarti kun bara 2003 kan dhufe istiidiyoo galee bara 2003 geerarsa mata duree malli maali jedhuun yeroo sana istiidiyoo tokko istiidiyoo barii jedhama. Istiidiyoo barii sana seenne baay'annee ijoollee faanolleedha kan akka bifa kolleekshiniitiin galle eegalle malli maali kan jedhudha. Malli maaliin haala yeroo san uummanni Oromoo keessa jiru kana akkanumatti yeroon tilmaamu sana waan ibsu yookaan immoo isa sana qolachuuf waan geerarame natti fakkaata. Waan manoollee. Mee irraa jennu laata xiqqooshi. Egaa maali yaa boqonaa goyaa boqonaa nu dhoofte awwaarri bonaa
Egaa maali yaa boqonaa goyaa boqona yoo cirriin haroo gubattee jarro laantummaa fudhatte bakka Oromoo tubatte. Lafa seetan lafasaa tabbi lafaan nu ga'e. Lafa seetan lafasaa tabbi lafaan nu ga'e bara seetan barasaa yeroo kanaan nu ga'e siin jetti maaloo. Ajaa'iba dhugaa rabbi. Egaa yeroo saniin keessumaayyuu jijjiiramaan dura sochiilee baay'eetu ta'aa ture shawaa lixaa keessumaayyuu adda dureedha. Oromiyaa iddoo garaagaraa waanuma wal fakkaatatu ture. Keessumaayyuu bara 2010 achi 2009 duuba wanti jiran Oromoo waan baay'ee kaffalchiisee jira. Warroota waan baay'ee kaffalee sana keessaa immoo artiistonni barattoonni adda dureedha. Atillee yeroo sani geerarsa kanaan warra sana dura dhaabbattee turte jechuudha. Akkam ture sirba kana gabaastee booda wanti si mudate hin jiru. Yeroo sana waan baay'eetu jira warroota sirbaan qabsaan kunni hidhamu kunni reebamu wanti addatti si mudate faa yoo jiraate akka mudannootti sirba kana keessaa osoo hin bahin kaasnee adabarra. Mudannoo yeroo sanaa gaa lakkaa'ameen hin dhumu. Nuti yeroo sanatti quuqamuma sabni keenya keessatti kufee jiru ifa baasurraan alatti waan dhimma of eeggachuu fi kan duuba keenyallee nama nu hordofullee waan tokko tokko hin qabnu ture. Waanuma fuuldura keenya jiru dhiibne deemudha. Yeroo sanatti waan hedduun nu qunnameera sana baay'eesaa yoo dubbanne kan dhumu miti. Taateen garaagaraa jira, uleen jira, maqaama irrachuutti hedduu wantoota tokko tokko hidhaan jira. San keessaa babbaasuma as geenye malee mudannoon yeroo sanatti nu mudate Finfinnee kana keessatti galgala gaafa tokko yeroon istiidiyoo dhaaba'ee galu naannoo Kookaa jedhamutti satakkeessa wayii ture. Akka carraa ani galumaaf miilan deemaa yeroo hin jiru qaamni seeraa dhufee dhaabbadhu jedhee nu satakka'uu gaafa jedhu ani akka carraa rifeensi koo dheeraadha. Sanaan wal qabatee yeroo gaafatamaa jiru waraqaa eenyummaas naan jedhee jidduu kana keessatti nan rukutame. Yeroo rukutamu eessatti akkan kufe eenyu akkana rukute sin argine na fuudhanii deemanii halkan obbeeke iddoo wayiitti ijaarsa gamoowwan tokko keessaa halkanii waansaa ganama qaamni seeraa poolisiin dubartii tokko baastee nu ariite kanaan ala nama na rukute sin argine iddoon itti hidhame sin argine abbaan hidhe sin argine uuman galee mudannoo waan baay'eetu jira. Gabaabumatti warra gara Amboo kanatti qabsoo itti bobeessaa turan keessaa tokko turte. Namatti tola. Isa booda gama artiitiin sirbi itti aansitee hojjette isa kam ture? Achi booda carraa sirba hojjechuu kan nuti itti humnumaan qabanne yoo duuna sin duuna jennee matti deemne humna hin qabnu horii harkaa hin qabnu namni deeggaru amma kanaa miti. Ani rukutamee hidhamees ba'ees artiin hojjedha. Waan inni ittiin hojjedhu immoo hojii humnaa hojjedheetiin. Hojii humnaa hojjedhee yeroo garaagaraatti taateen garaagaraa yeroon itti bosona bullu jira halkan baanee bara sana ani keessumaa naannoo ani jiraadhu keessatti adda dureedhaan haga suurri laxxafamee suura maxxansanii kana. Barbaadaa kan jedhu. Barbaadanii guyyaa tokko wanti inni hin daganne ani hojii gimbaataan hojjedha ogummaa hin qaba. Har'as ta'ee haga yoonatti nan hojjedha hojii sana. Hojii sanii asiin amma kana na fide. Guyyaa tokko tuutti akkas tuffadhee toon dhakaa hojii dhakaa ijaaraa jiru bishaantu jira yeroo sana bishaan jilba koo bira jira. Qaamni seeraa poolisiin federaalaa tokko dhufee paatrooliin bukkee dhaabe jirtuu jedhee nagaa nu gaafate nagaa jenneen mataa koo irratti waan godhadhee jira simmintoon akka na balleessee jira fuulli isaan na beekan sun hin jiru narra ani hojii koon hojjechaa jira haala nageenyaa dhufee nu gaafate maaltu jira nuun jedhee mucaa gargaaraa koo tokko waamee maali kun mataan kee kun mucaa hojiidhumaaf malee nama waa beeku miti jennaan eessa jiraattu jennaan nuti naannoo biraarraa dhufne jenneen. Achi booda jabaadhaa jedhee bilbila wayii 2008 bilbila wayii bukkee nutti kennee asirratti dawalaa rakkoon nageenyaa gaafa jedhu
yoo uumame nutti dawwalaa jedhee naannoo sana qabatanii jiru. Achi bada nu bira darbanii deemanii ani dafeen tuuttaa ofirraa baasee bakka sanaa badee yeroo isaan deebi'anii dhufan ani hin jiru. Dura garuu jarri hin beekne. Hin beekne ani hojjetaan fakkaadhee jira waan ta'eef namni na beeku. Suurri kee maxxanfamee jira. Namni argee akka nutti himu kan jedhu. Suurri bifa shurrubbaa wayiitiin jira. Sana laalu malee anaa fi simmintoo adda baasuu hin danda'an yeroo sanatti. Kuni jira. Ajaa'iba dhugaa rabbi. Sirba geeraraa isaanitti aansitoo kan ergasii kan hojjette. Geerarsa sana irratti aanee sirboonni baay'een jira. Ani hojii argadhee waa hojjannaan garuma istiidiyootti hin deemu. Waanuma sana hojjechuuf hin deemu. Sirba biraa adda hin qabu waan sanarraa adda. Achi booda sirboonni lakkoofsa hin qabne jira. Kan hin baane faan jiraachuma. Kan hin baane jira, qulqullinaan kan hin hojjetamne jira, humna dhabuurraan kan ka'e. Walaloo dhumti isaa qofti faa sagalee koo wajjiniin utuma qindaa'in kan uummata bira faa deddeeme jira yeroo sanatti. Haalli ittiin qindeeffannollee baay'ee ulfaataa, humni ulfaataa. Sansanii wal qabatee haalanillee qindeessinee uummata biraan hin geenye sirboota hedduu aga albaaba tokko ta'an hojjetamanii akkasumas qilleessa irratti gadi lalakkifamanii mata duree malanaa malii kan jedhu fa'aa jira. Gadhiifamne. Akkamna jirtu kan jedhu jira. Wantoonni yeroo sanaa tuma ediitiin isaan xumuramin nu harkaa babba'ee baay'ee sirboota baay'ee nabsee qabantu yeroo sana haalaan hin hojjetamne. Akkam jirtuun sun akkamii akkanumattuu yeroo namoonni jedhu. Akkam jirtuun sun sirba godaansaa wajjin wal qabatee yeroo san kan hojjenne amma sirba sana yeroo dhiyootti remixii isaa hojjedhee xumuruutti waan hin jiruuf gaafasuma irraa haasofna waan jedhudha. Biraa dabaru jetta. Haaya. Sanaani. Sirba yeroo dhiyoo kana baasteen dura kan kuni sirbi amma Addis Ababaa keessaa yaasi duriyyee kan jedhu kanaan dura sirbi baay'eetoo qilleensarra ooleen jiru. Sirboonni sanaan dura albaaba tokko waggaa kana kan eebbifaman. Albaabni tokko sun tiraakii 16 of jalaa qaba. Shaggar keessaa yaasi duriyyeen kuni duriyyoota isaanii qabatee duriyyoota 16 of jalaa qaba. Inni achi keessatti argama. Sirboota baay'eetu jira. Yoomessaa koo kan jedhu mata duree albaaba sanaati. Yoomessaa koo mata duree albaaba sanaati. Mata duree sirbaatis fakkaata. Mata duree sirbaatis albaabichaafis mata dureedha. Yoomessaa kanallee osoo irraa kaasnee dabarree natti tola dhugaa. Hedduu jira. Yoomessaa koo yoomessaa koo yoomii kan sii galu. Uchuu gataa jirta maalii kasii malu mana malee abdee satti siin galu manii goota babayyaa yoomessaa koo yoomii kasii galu uchuu gataa jirta maalii kasii malu mana malee abdee satti siin galu. Jennet Oromoodhaa dhiisne yoomessaan waan baay'ee dudduuba isaatii of keessaa qaba. Anis achi keessatti nuuf laala. Nunillee achi keessatti akka of laallu yoomessaa koo yoo jennu jecha mana barnootaatti keessaa fudhanne. Yoomessa jechuun yoom eessatti akka jechuuti waan afaan Ingiliffaatiin seetingi jedhaniini seetingiin yeroo taayimii fi lookeeshinii yookaan waan of keessaa qabudha. Yoomessa jechuun bal'aadha. Yoom eessatti akkamitti waan baay'ee Oromoo jennet Oromoon maali eessa jira maala jedhu kana isaan maaf dhiifna jechuuf. Baay'ee bareeda baay'ee mee irraa hunadhu. Albamoota san kanaan booda baasuuf karoora qabda jechuudha. Warra 16 jira jette san hiikaa wayii qabu natti fakkaate oduu garuu sirba isaallee kaasuu baanne wanta 16 jette saniif duriyyoota san kan jette sanis osoo irraa kaasne natti tolaayyuu. Baay'ee bareedaadha sirboonni sun achi keessatti argamanii achi keessaa sirboonni baay'een babba'anii. Bifa miidiyaatiin kilippiin tokko amma yeroo ammaa qilleensarra jiru jira. Ija tokkoon dura kan ba'e duriyyee kana booda. Duriyyee kana booda kan ba'e jira? Kan ba'e jira daandii dhugaa kan jedhu. Shobotee sirba baay'ee aadaa guddina kana. Salaalee fi Shawaa Lixaa kana gidduutti argamu baay'ee sooshaal miidiyaatti irree. Itti deebina. Wanni booda taanan Addis Ababaa keessa duriyyee booda taanan
Faayinaalii yoomessaa kan jedhus kilippi isaa hojjetamee qilleessa irra jira. Dhugaa. Carraa yuutuubii tokko faana olii hojjennee yuutuubii sana wajjiniin ergasii waan itti wayii mudate yuutuubii sana irraa akka haqamu ta'e achi booda seenaa istiidiyoo irratti seenaa tuubii irratti gadhiifame. Baay'eedha sirboonni achi jalatti argama. Warra 16 keessaa sirboonni aga 7 viidiyoo qabu. Viidiyoo kan baanidha. Qilleessa irra jiru jabaa ofii kan jedhu qilleessa irra jira. Innillee dursee hojjetame jira kanallee achuma keessa jira garuu. Jabaa ofii. Sirboonni baay'een jiru. Na marsanii jiru. 16 marsite. Na marsee jira. Haa ta'u mee gara duriyyee kanatti hin deebina. Haala jireenyaa keetiin wal qabatee egaa namni hojii artiitti bobba'u yeroo baay'ee duubduubni isaa yeroo qoratamu rakkoo keessa darbeet aarsaadhuma kaffalee waanuma quuqama qabuuf rakkachaa hojjeta malee itti tolee kan hojjetu baay'een hin jiru. Keessumaayyuu waa'ee artii Oromootiin wal qabate artistoonni Oromoo harka isaanii duwwaa yeroo rakkatanii egaa hojiin isaaniillee bahee kanumaa ittiin arganne waan baay'eetu jira. Atamma hojii humnaa yookaan immoo ogeessa nama ijaarsa irratti bobba'eedha. Baay'ee nama dadhabsaa duratti yeroo naa kaastu amma muumantii akkasitti ani simintoon makamee yeroo naan jettu ani amma viizhuwaalaayiz gochaan jiraayyuu baay'ee nama dadhabsa ulfaataadha. Artii wajjiniin akkamitti sii deema hojiin kun ammallee akka hojjetaa jirtu waan natti himteef jechuudha. Baay'ee nama biraatiif illee muuxannoo bareedaa waan ta'uuf. Namoonni tokko tokko baagiraawundi isaanii haasa'uun jaalatan baay'ee. Garuu namni dhugaa akkanaa jaalatu immoo namni tokko tokko kan hin jiraanne jira jedha. Namni tokko tokko immoo dhugaa dhoksee waan biraa sitti hima. Inni tokko tokko garuu akkuma kee kana riyaalitii waan jiru namatti hima. Kana kan nama barsiisu. Ani artii kan hin fudhadhu jalqabumaa kaasee waa tuttuquu yaala. Waa tuttuquu waa hojjechuun jaaladha. Yeroo dhuman baradhu yeroo mana barumsaa keessa jirurree sanarraa ka'ee amma artii kana hojjechuun akkuma jirutti ta'e namni tokko ogummaa tokko yoo qabaate ogummaa biddeen nama nyaachisu tokko kan biddeen fidu tokko yoo argatte kan itti immoo bukkeetti hin barbaadani. Ani akka jalqaba kootii eegalee duras hojii guyyaa hojjedhee gara artiitti waan hin dhufeef gaafa artiin jiru gara artiitti mandeema. Gaafa artiin hin jirre garuma waa hojjechuutti hin deema. Achi booda wanti xiqqoo waan akka suuqota garaagaraallee keessa hin jira. Maamni yeroo tokko tokko ijoolleen ani yeroo sooshaal miidiyaa wajjin taphannu bakka ati Oromoo miti faanaan jiru Guraagee faanaan jiru. Hojii waan jaalattu. Hojii keessatti na argu waan tokko tokko qalama waan tokko tokko diddibaa yeroo jiru yeroon harmaataa kana ijoollee wajjiniin bukeessaa wajjiniin hojjisiisaa hojjumaan taphachaa jireenyi koo maaliif sammuun koo baay'ee sooressa. Baay'ee bal'isee bakka waan yaaduuf ani artii ta'ee to'i abbaa qabeenyaa ta'ee artii ta'ee deemuu miti kanan barbaadu. Artii soo ta'ee qabeenyis yoo jiraate yoo jiraachuu baates bakka hin jiru sanatti gammadoo ta'uun barbaada jechuudha. Maaliif hojiin kana na barsiise artistii ta'uu qofti immoo waa harkatti godhachuuf nama taasisu. Artiirraa akka yeroo ammaa kanatti wanti irraa argamu namoota kaanii yaani piinkoodii isaanii yoo qabaatan malee karaa kiyyatti wanti dhufu badaa miti artiirraa. Kanaafuu hojii wal cinaa jiru hojii biraa hojjechuun dirqama osoo hin tuffatin hojjechuun kunuu artii tokko baay'ee kunuu artii tokko artistiin tokko immoo akkasitti baheetoo jireenya isaa yoo uummataaf himu kun akkuma mana barumsaati jedhee yaadaan. Namni tokko tokko waltajjii irratti si argee yookaan immoo viidiyoo kee ilaalee fakkeenya amma yeroo mana qalamii dibaa jirtu yoo si arge si shakkaa miti? Inni shakka baay'eetti. Soosaayitii keessatti wanta akkanaa barameera barte. Namni baay'een ol si kaasee jireenya kee akka immoo gadi buutee akka hin jiraanne kan soosaayitiin nama godhu. Iddoo guddaa si ol ka'a namni lafaa ka'e. Qabdu waan guyyumaadhaan kaafeewwan gurguddaa intarnaashinaali ta'ee lukoolii irratti akka taa'u itti si ilaalan. Garuu inni hojjetu gadi buutee hojjettee yeroo bashannantutti ni bashannanta. Yeroo hojii artii hojjettutti ni hojjetta. Yeroo hojii guyyaa keetii immoo deemtee gadi buutee hojjetta. Kun dhugaa barumsa guddaadha. Baay'ee namatti tola. Namoota biraatiif illee kan fakkeenya ta'uu danda'udha. Cimii itti fufisiin jenna. Artiin illee faayinaansaalii cimina barbaada gatii ta'eef jechuudha. Kunuu gatii kaffaluu keessaa isa tokko waan ta'eef. Mee gara Addis Ababaa keessaa yaasi duriyyee kan jedhu kanatti dhufna. Dursinee qabiyyee isaarraa haasa'uu keenyan dura sirbicha haa yaadannu mee xiqqoo isheen.
Addis Ababa keessaa yaasi durriyyeen kun baay'ee jaalatames formaata garaagaraas hin fida jennee nuti beeknetti galle borus Addis Ababa keessaa durriyyeen yaasuun keenya nafu yaasanii yaasaa jirtu garuu yaasaa jirra Finfinnee keessaa yaasi durriyyeen nuti yeroo sana isa taanee viizaa shaggar hojjennee ture. Amma viizaa shaggar kanallee itti aanseen hojjedhe yeroo sana. Viizaa shaggar jechuun shaggar kana gara Finfinnee kana booda viizaadhaan akka galamuun kun yaa'uu kooti. Shaggar keessaa yaasi durriyyeen egaa anaaf sirba baay'ee akka salphaatti sirba hawaasa keessaa fidee hojjedhedha. Sirboota hawaasaa dhimma yeroo wajjin wal qabsiisnee yeroo hojjennu. Gaardii guttee birraa maa dhufte Addis Ababaan kooti jetti keessa bubbulte. Gaardii guttee birraa maa dhufte Addis Ababaan shaggar katamaan keenya jetti keessa bubbulte. Biilaa yaa biila biilaa garbuuti. Biilaa garbuuti. Biilaa garbuuti. Isa kambali lalisu. Isa kambali lalisu. Isa kambali lalisu. Isa kambali lalisu. Kerroda kerroda. Kerroda kerroda. Kerroda mooti. Kerroda mooti. Jennee gamanaa dhufne. Addis Ababaa kana fakkaata kan biratti viiwuusaa. Qabiyyeensaa amma Finfinneen kan kooti warra jedhan garuu kan ummata Oromoo akka hin taane warra hubatan. Warra hubatan saniif dhaamsa akka dhaamsuti qabiyyeensaa. Dhaamsa keessummaan dhufee keessummaa sanaan Oromoon duruu keessummaa bulchee kabajee miilarraa dhiqee nyaachisee hobaasee bulchee jennaan abbaa biyyummaa kooti jedhee. Waan akkasii sanaaf keessatti qabata. Isa sana keessummaa sanaaf akka galuuf jennee. Keessummaa sanaaf akka galuuf. Keessummaa dhufee bubbuleetu Addis Ababaan kiyya kan jedhu kanaaf. Jedhee kanaaf. Sanuma itti muufi. Durriyyeen immoo eenyu akka ta'e durriyyeen hin beekanne. Yaa jiru amma duriyyoonni garuu akkami? Duriyyoonni kun warri galeef yaa'aa jiru. Warri galleef eegaa jiru. Ammas ganaa ambiraa eegatu fakkaata. Miti. Baay'ee sirba kanaan baay'ee jechuun namoonni baay'een illee TikTok irratti yeroo baay'ee yeroo oofan yookaan immoo wal harkaa fuudhan nan arga. Baay'ee si jaalatameera natti fakkaata. Sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee deemeera. Sirbi kun yeroo sanatti walirra dhufeera. Hundeeffama magaalaa kana wajjin wal qabatee illee baay'ee namoota baay'ee biratti ilaalameera. Maan jedhu. Deeggarsi wayiin turre keessumaayyuu warra sochii Finfinnee kanarratti warra hojjetan gama mootummaatiin isaa ta'uu homtuun jiru deeggarsi. Waa'ee kanarratti amma kun akkuma artiin gaa yeroo tokko artii tajaajila hawaasaatiif oolchuun jira. Artii immoo artummaadhaaf oolchuun jira. Amma kun tajaajila hawaasummaatiif jechuun uummanni Oromoo qabeenya isaarratti akka abbaa biyyaa akka ta'e kan ibsudha. Keessummaan dhufe sunillee keessummaa isaa beekee akka furmaata wayii akka furmaanni dhufudha. Kana jechuun artiin kee kun amma tajaajila hawaasaatiif oolee jira jechuudha. Kanarratti deeggarsi addaallee hin dhufne. Deeggarsi addaa kan dhufe yoo jiraate caaladhuma biraa malee. Amma kana ijoolluma naannoo jiranii fi gama mootummaa kana wal qabatee badaan hayyuun beekani. Miti. Sirbicha beeku ani nan arga yeroo baay'ee namoonni hooggansaa ta'anii magaala keessa sagantaa garaagaraa yeroo deeman sirbicha yeroo konkolaataadhaan bananii burraaqaa deemanii argina anaan nan beekan anaan hayyuun beekani. Deeggarsi jira yoo ta'e. Kana booda akka si hubatan abdiin qaba. Jechuun yeroo baay'ee warri waan akkanaa hojjetan gara miidiyaatti caarraan dhufuu yoo jiraate atillee waan barbaaddu sana argachuun kallattiin itti dandeessu ni dhufa jedheen yaada. Baay'ee bareeda. Ana natti toleera baay'ee. Anam sirboota kanaan dura natti himte sana caalayyuu caalaa kanan sirriitti bare Addis Ababaa keessaa yaasi duriyyee. Anillee kanaanan si beeka.
Baay'ee namatti tola. Sirbi gara kana booda kan hojjette suno kan amma gadhiifamee laalamaa jira kan jette sun. Achuma keessa jira naan jettee jirta 16 sana keessa jira jettee jirta. Addis Ababa keessaa yaasi duriyyee sana booda ji'a tokko ta'eera itti eega gadhiifame. Addis Ababa keessaa yaasi duriyyeetti naanii kan hojjetame sirboonni baay'een jiru. Kan hojjetamaa jiranis jiru. Garuu amma kan bahee gadhiifame. Biza shaggarii taanee amma bahee kan amma baay'ee jaalatame namoonni baay'een aadaa isaatis keessatti of ilaalee baay'ee kan deddeebi'aa jiru sirba shubutee aadaa shawaa tokko daandii dhugaa kan jedhudha. Daandii dhugaa. Daandii dhugaa kan jedhu sana yeroo ammaa kan achi booda amma sirba tokko hojjetamaa jira. Sanaan alatti kan biraan hojjenne daandii dhugaa shubutee shawaati. Ragada bareedaa qaba. Akka meeshii yaadannee dabarra. Baay'ee gulanatti dhuma sagantaa kanaati irratti Buggaa Laabtaamuu editaraa fi kaameraamaanii keenya sirboota kee waan amma haasa'aa jirru kan kallattii itti walitti fidu daawwattoonni keenya mooroof waan ati amma irraa haasofte kana viidiyoodhaanis irraa kukkutamee kan ilaalan ta'a. Garuu ammaaf maal inni jettee taayitiliinsa? Daandii dhugaa. Daandii dhugaa garuu irraa nu yaadachiise. Kan keenya durii kan Finfinnee walakkaa osoo gadurii nun organii wal argaa karaa tulluurra gorii ani godaa weellisaa karaa dhugaarra gorii ormii dabalellisaa. Daandii dhugaa. Daandii dhugaa. Baay'ee bareeda. Inni kun immoo mooroof akkamii gara jaalalaas ni fakkaata. Waan ta'es immoo akka akeekkachiisu qabiyyeedhuma isaatiiyyuu mata dureen isaa daandii dhugaa. Daandii dhugaa. Maal jechuudha? Daandii dhugaa wanti baay'een karaarraa nama jallisuu jira. Karaan kuni daandii ifaatoo jiru gara dukkanaattis nama jallisuu jira. Wanti ani jaaladhe sun akka karaatti deebi'u daandii dhugaatti. Karaa tulluurra gorii ani godaa weellisaa. Karaa dhugaarra gorii ormi daba leellisaa. Daba san keessaa akka baanu waan hedduu of keessaa qabaa sirbichi kana fakkaata. Uummata bira gahee waan jiruuf uummatichi waan baay'eetti hiikkachuu danda'a. Sirba mooroof abbichum ta'ee abbaanumti dhaggeeffatu haa hiikkatu jedha. Sirba akkasiidha. Nuti qabiyyee isaa asiin geenye isaanii gara itti fakkaateetti hiikuu hin danda'ama. Baay'ee bareeda. 16 sana keessaa gaa amma kan irraa haasofne kun gara 7 maal gadhiifaman jette yoo xiqqaate 9 wayii nafaa jechuudha. Isaan sun immoo carraa gara fuulduraa hojjetamuu qabu jedheen yaada. Tokko hojjetamaa jira. Amma gara viidiyoo hojjechuutti jalqaba qabamee tureeti haala inni barbaaduuf wanta inni sirbichi eeyyamatu waan isaaf ta'u sun waan naaf hin guunne nan dabarsee. Dabarsee amma gara fuulduraa yeroo dhiyoo keessatti hojjechuu yaala. Achi keessatti jigaakoo jedhee jira. Jigaakoo. Maraataa. Maraataan achi keessatti duriyyee keessatti argama. Maraataan huccuu gatanan beekaa. Inni baranaa kun immoo keessatti maraatee anaan qorrina nyaate. Maraataan huccuu gatanan beekaa. Inni baranaa kun immoo keessatti maraate anaan qorrina nyaate. Jigaakoo kottu yaa jigaakoo kottu yaa jigaawoo hunda baatu. Jigaakoo kottu yaa jigaakoo maraan martoo namatti buusa barrisaatu. Jigaakoo kottu yaa jigaakoo kottu yaa jigaawoo hunda baatu. Jigaakoo maraan martoo namatti buusa barrisaatu. Maraan martoo namatti buusa barrisaatu. Jigaakoo. Jigaakoo ittiin nu haaga'u jennaan. Baay'ee bareeda. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa jigaakoo dhufuuf jira jedhee caalani amma akka dhageenyatti baay'ee bareeda gaafa miiksi ta'ee immoo wantoonni muuziqaa tokko sappoorti godhan hunduu gaafa itti galu isin gara YouTube yookaan immoo kallattiin ittiin isiniif sororsuun kan argattan ta'a. Ani garuu ammaaf baay'ee natti toleera.
Ayyee caalaa turtii gaarii taasisaa jirra. Gara xumuraatti deemaa jirra. Waltajjii irree ni hojjetta baay'ee. Waltajjii irratti sirboota yeroo baay'ee yeroo dhiyeessitu isas nan argaa. Akkam immoo hojii waltajjii? Hojii waltajjii baay'ee bareedaadha. Nuti yeroo waltajjii deemnee waltajjii tokko nan hojjedha. Amma jiru sadarkaan irra jiru kana nan hojjedha. Waltajjii yeroo hojjennu ani baay'ee isaa geerarsan hojjedha. Geerarsa baay'ee waan hin jaaladhuuf. Ani jalqabumaa yeroo hundumaa geerarsi akka anaaf waan laaqana wayiiti. Geerarsa geeraruun jaaladha. Geeraruu bakka geeraruu malee hin ta'u. Manumatti yeroo hin jiru nan geerara taa'ee wantoota garaa garaa haadha dhuma uummaticharraa baree fi waan tokko yeroo naga'u geerarsi natti mul'ata. Quuqaas ta'ee gammachuus ta'ee yeroo gammadus baay'een geerara. Natti tola waan ta'eef. Kanaafuu waltajjii irratti yeroo baay'ee geerarsan hojjedha yeroo baay'ee. Geerarsi immoo akkami yeroo baay'ee namni miira keessa gala maal wanni dhuma isaatirraayyuu geerarsi yeroo baay'ee nama dafee gara miiratti fidu. Dafeetu hubatamas baay'ee geerarsi. Hubatamuu jechuun ergaan isaallee suuta hubatamus namni gara qabamutti yookaan immoo gara muudii sana keessa galuu gara sanatti deemanii aga bo'uutti jira. Yeroo baay'ee yeroo tokko sagantaa wayiitti affeeramee gara buraayyuutti yeroo geeraree namoonni fuuldura koo jiran hin bo'ani. Dubartoonni fa'aa ka'anii kaan na badhaasanii kaan deebisanii yeroo bo'an yeroo isaan bo'an san ani immoo dabalaan deemayyuu. Ani immoo yeroo isaan bo'an san fuula isaanii ilaalee ganaa jechoonni garaa garaa naa dhufu. Achi booda namni ta'e tokko nuti uummata nuu bashannansiisiin jenne malee nuti nama boojisiin jenne. Kunuu bashannana bar waan galeef miti. Waan galeef boo'ee waan ta'eef anaan immoo natti tola. Yeroo baay'ee waan akkasiin jira. Yeroo namni keenya sabni keenya baay'ee cimaadha. Waan akkanaa kanatti nama duuba dhaabbachuudhaaf yeroo itti maallaqaan nama utubuudhaaf maallaqarree namarratti bittinneessanii maal jedhanii si baatan kuni baay'ee nama utuba maali? Anaan na jajjabeessa baay'ee. Namni amma kana akkasii duuba jiru. Jirre jedhanii ka'anii bakka harkasii qabanii akkasitti yeroo waamee akkasii jedhanii uummanni keenya akka jiru waan hojjette san jalqabbii keessan akka sirriitti galmaan geechuuf illee si tattaafachiisa. Geerarsi waan baay'ee tuttuqee kaasa. Quuqaa garaa garaa kaasa. Taatee baay'ee ani amma namni akka taatee isaa keessatti of ilaalu natti fakkaata geerarsa yeroo geeraramu. Kanaaf geerarsi uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Cufiinsa sagantaa keenya irratti geerarsa tokko raawwattootaaf ni geerarta. Sanaan dura garuu waltajjii yeroo hojjettu muuxannoon addaan dhabamu yeroo baay'ee. Muuxannoo sanallee osoo yoo jiraate osoo kaasnee dabarree waan adda addaa si mudachuu danda'a. Yoo jiraate irraa kaasnee dabarra. Mudannoonni wanti nu mudate amma kanallee miti. Mudannoon nama mudate hin jiru. Ani duratti callumaan jedhee jiru daa'immaa kooti calliseetumaan geerara. Dur nuti wantoonni tokko sammuu namaa keessatti uumamu naannoo bosonaa yeroo deemtu yeroo loon tiksitu yeroo bishaan guutee bineensota garaa garaa argiti wantoota namatti babbareedu kana yeroo argitu jaarsoliin gamanaa yeroo geeraran waan kana waan akkasii waan uumamaa kun namni dinqisiifate hin geerara. Achi ka'eetuman geerarsa yeroo geeraru namoonni biratti jalqabe fa'aa yeroo jalqabaa namni meeshaa naa taphate tokko Saamii Waaqumaa jedhama. Artistiidhaa fi qindeessaadha. Namni sun meejarii yoo na gaafate illee beeku ani si'achiin kennaaf malee. Meejarii maalirratti taasisa yoo naan jedhe kanarra godhachuu illee beeku ani erga nani geeraree booda na duuba deemee booda ani itti fufuudha. Mudannoo biraan qabu geeraree deemuu jecha. Baay'ee bareeda. Egaa dhumarratti sagantaa keenya cufuuf deemaa jirra. Ani geerarsa si geerarsiisuun dura geerarsa jaalattu yeroo baay'ee kan waltajjii irratti ittiin beekamtu yookaan immoo kan keessa kan biraas ta'uu mala nuuf geerarta. Sana dura garuu caarraan sii kenna. Caarraa kana wanti dhaamuu barbaadu yoo jiraate waan barbaadde irratti wanti dhaamuu barbaadu wanti taajjabde yoo jiraate caarraan sii kenna. Dhaamsi ani qabu baay'eesaa yoon dubbachuu barbaachise. Ani sadarkaan amma ittiin jirru kun baay'ee bareeda. Sadarkaan amma ijoolleen keenya gara artiitti ittiin dhufanii
sadarkaan artiin keenya ittiin deemaa jiru hamma ani beekurraa baay'ee bareeda. Ijoolleen keenya kanuma caalaa akka cimanii kanuma wal ta'ee kanuma wal qabatee wanti nuti irratti hojjechuu qabnu akkuma warra kaanii kana akkuma hormaa kana wal tuffachuu dhiisnee otoo wal utumne. Ijoolleen keenya namni tokko gaafa sirba isaa hojjetee dadhabee hamma beekus hamma wal laalusi akkuma hormaa kanatti hormarraa barannee wal bukkee dhaabbanne yuutuubii isaa sabskiraayib goonee fi amma ta'e jajjabeessinee jabaadhu jenneen duuba yoo jiraanne ijoollee keenya humtoo duubatti deebisuu hin danda'u. Haamilee wal tuqurraa hafee wal jajjabeessuun otoo jiraate tokkummaan otoo jiraate kan biraa nu barbaachisu. Kan biraa waan kadhannu hin qabnu. Of harkaa qabna waan ta'eef dhaamsina ni qabu kanuma. Otoo walitti dhufne otoo wal beekne wanti hojjennu otoo waliin nuuf ta'e otoo wal mariidhanis nuu ta'e gidduu kanatti yoo wal taane yoo wal deeggarre duubarra wal mari'achuun keenya waan hin hafneef otoo wal bukkee dhaabbanne waan jedhu. Kanaan olii. Kanaafuu walaa deeggarru wal cinaa dhaabbannu walaa kabajnu walaa jaalannu. Wanti hunduu jira wanti irratti hojjetamu waan baay'ee jira. Wantoota hojjetamaniif immoo buleeyyiin warra lafaa ba'an akka gargaaran warri lafaa ba'anis immoo buleeyyirraa akka baratan wal cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha jetta. Dhaamsa kooti. Dhaamsa gaariidha. Egaa dhumarratti akkuma waliin jenne geerrarsa jaalattu yookaan nun boochisiniiti. Yeroo baay'ee anis geerrarsa nan jaaladha baay'ee jechuun sirba kamiyyuu nan jaaladha akka nama qopheessaa sagantaa kanaatitti sana qofa osoo hin ta'in akka nama tokkotti artii baay'een jaaladha artii kamiyyuu nan jaaladha geerrarsa immoo mooroof anis nan jaaladha kanaafuu geerrarsa jaalattu keessaa nu buusitii har'aa fi daawwattoota keenya nagaan turaa jennaan geerrarsa keetiin. Hayya ani geerrarsi ani jaaladhu geerrarsa baay'een geerrarsa annamaa hedduun jaaladha geerrarsa hedduu nan dhageeffadha kanuma koorra geerrara yeroo baay'ee geerrarsa baay'ee waan hin qabuufis akkasuma sirboonni jibbaman hin jiru geerrarsa keessaa geerrarsa aadaa keenya keessatti jechuudha. Isuma tokko isaa natti dhufeen irraa waa jira. Jedhi rakkoon qaba. Nyamari didirrise chillima bula gurerata salale didirrise mugari bula gure metada gugungumelata metada gugungume gindo da balagese nama vitere batule Gumage dokse jalu ilmoda da dese latam Magala nadakta magare redemta magara narasta magara narasta magare redemta anitiya wallale varana Hidabya lamiti jolaya buloto dadamne rabiti damaya marito hakamin bariti jarana Ya galma bagada di gabla feni jarre duralagani nalle simbiru marzine gafata debiru Ijoollee baddaa shawa yaa garii tullu yaa badaada dirgaasa yaa fayyee garasu ilmaan machaaftuu lama dhiira sikkoo mandoo hituu fi humbannaa raayyaa fi raayitu ijoollee warqitu durbi maanan oollee dubartummaadhanii ijoollee oromoo urjii gaafa lola yaa lalisee rooba qaamatti irrattanii yaa geetee tabarii yaa maarramee argaa harreessaan argaa maaloo. Baay'ee namatti tola. Geerrarsi dhuguma baay'ee naqabeenyaan deemaa jira amma sagantaa keessaa na baasaa jira. Dhugaa yeroo biraa walitti deebi'uun keenya nafu caalaa waan baay'ee sirraa eegama. Keessumaayyuu waa'ee hawaasummaa kanarratti yoo sirriitti irratti hojjette wantoonni kanaan dura hojjette sirriitti fakkeenya kan ta'anidha. Gara fuulduraallee waan baay'eetu sirraa eegama. Kanadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa
Egaa sagantaan keenya kanarraa kanumaan kan xumuramu ta'a. Caalaa guddaa galatoomi jennaani yeroo biraallee kan wal agarru ta'a yookaan wantoonni sirboonni saglan hafan jette sun isaan keessaa kan sii milkaa'e bahee sana booda immoo deebinee kan wal agarru ta'a. Asitti nu argamu keetiif guddaa galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya isa daawwattan fakkaata. Akkuma barame immoo keessummaa biraa qabannee yeroo biraa kan walitti deebinu ta'a. Har'aaf galatooma horaa bula. Hayyee ulfaadha. Hayyee Caalaa. Galatoomi ati.